fakkeenya tokkonan isinii jalqaba. Namicha sooressa tokkotu biyya keenya jira jechuudha. Namicha kana ani kanan beeku makiina qabaachuusaa, fooqii qabaachuusaa, akkasuma kaaffee qabaachuusaa, hoteela qabaachuusaan beeka malee wanti isaa waan kan biraa wanta baay'ee beeku hin qabu jechuudha. Garuu waa'ee namicha kana guyyaa tokko gaafa dhagahu jechuudha. Jalqabni yookaan ka'umsi nama kanaa jechuudha. Jalqaba gaafa inni hojii eegalu maalirraa eegalee jechuudha. Qunni yookaan dhalagduu hin beektu miti. Qunni lagarraa lafa bishaan jiru deemanii hamaniitu gurguruu jalqabe jedhama. Jalqabni isaa jechuudha. Otuma qunni gurguru egaa qunni tola hamaa garuu caffee keessa deemuun dhoqqeen waan baay'eetu jira kaabboloota koo hin beektu waan ta'eef jechuudha ijoolleen baadiyyaa. Kanaaf namichi kun akkasuma godhu qunni haamee gurguru sana booda agadaa gurguruutti jalqabe jechuudha gabaa keessa. Namarraa fuudhee agadaa yookaan immoo shankoora jechuudha. Shankoora afaan Amaariffaati. Wallu jala mammaa kee ijoollee gooftaan koo sinaa eebbisu dhiifama. Kanaaf agadaa gaafa gurguruu jalqabu oduma agadaa gurguruu agadaa fichisiisuu qaba immoo jechuudha. Naannoon keenya suni naannoo godinoo jedhamtu baay'ee biyya agadaadhaan beekamtuudha jechuudha. Kaza otomaachii ayyuusidhaan oduma fichisiisu duratti namarraa fuudhee gurguraa ammoo hiruu jalqabe jechuudha. Agadaa sana fidee hiruu jalqabe jechuudha. Gaafa hiruu jalqabu kanumarraan guddachaa deeme ayyuusi mataasaa bitate. Ayyuusi mataasaa irraan bitate maal godha agadaa kana hinira jechuudha namoota. Hinira sana booda garuu egaa isa hojjechuu hin dhaabe. Abbaa makiina baay'een ta'e, abbaa manaa hin ta'e, abbaa hoteela hin ta'e, abbaa kaaffee hin ta'e magaala sana keessatti iddoo guddaa argate, beekamtii guddaas argate jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanarraa maal isin jechuu barbaada? Yeroo baay'ee keessattuu jireenya amma nuti jirru haalli amma nuti irra jirru kuni jireenya social media jiraachuu barbaanna, akka social media ta'uu barbaanna. Bakka social media irratti arguudhaan oduun akkana ta'e anaafis osoo akkana naa ta'e jenneetu hawwiin jechuudha yeroo baay'ee. Keessattuu dhaloonni yeroo ammaa kana jiran ijoolleen maatii isaanii wajjin walii galuu kan dadhaban, gaa'elli haati manaa abbaa manaa wajjin, abbaan manaa immoo haadha manaa wajjin kan walii galuu dadhabe social media irratti argeetu haati manaa akkas ta'uu barbaadde yookaan abbaan manaa akkas akka isheen taatu barbaada. Yookaan immoo ijoolleen waan miidiyaa irratti arganii maatii isaaniitiin kana goonu malee akkana taanu malee jedhaniitu walitti bu'iinsi guddaa yoo uumamu hin arginas hin dhageenyas jechuudha. Haa ta'u malee obboloota koo akkasuma lallabuurra yoo barbaadanii tajaajiluudhaaf iddoo madarakii guddaarraa dhaabannee dhalootatti dubbachuudhaaf ija dhaloota qalbii dhaloota keessa seenuudhaaf maayikii harkaan qabannee hundumti keenya hawwii keenyadha waaw jechuun dhiifnu jechuudha. Oduu akkas nuuf ta'e jennee yaaduu hin dhiifnu jechuudha. Haa ta'u malee obboloota koo bakka kana dhaabadhee ani wangeela isinitti lallabuu yoo nan barbaade har'uma ka'ee osoo wangeela kana banee bakkuma tokko shedhee isinii dubbisee isinitti lallaba ta'e wanta waa'ee hin baafne isinitti dubbadhee deemuu hin danda'a jechuudha. Wanta gatii hin qabne, wanta ija hin qabne, wanta firii hin qabne, wanta dhama hin qabne tokko fidee isinitti dubbadhee isin biraa deemuu hin danda'a. Garuu immoo waan kana isin biraan gahuu yoo nan barbaade waan mi'aa tokko, waan foolii qabu, waan bareedaa, waan qalbii namaa keessatti hafu tokko isin biraan gahuu yoo nan barbaade garuu jilbiinfachuun qaba, dubbisuun qaba. Kadhachuun qaba sirriitti qophaa'uun qaba jechuudha. Haa ta'u malee dhaloonni siyaanaa dhaloonni hamma jirru kuni gatii kaffaluu hin jaallannu. Gadi qabamnee gadi deebinee hojjechuu hin barbaannu jechuudha. Amma fakkeenyaaf nuti obbolootumti biyya ormaa kana keessa jiru jechuudha. Mana namaa keessa kan jirru baay'een dhugaadhuma akkasuma kan gad of deebisanii hojjetan jiru jechuudha. Haa ta'u malee har'a mana namaa jechuudha Itoophiyaa keessatti mana namaa galleen hojjenna osoo jenne mee hundumti keessaanii warri sagalee kana dhaggeeffatanii in hojjettu jechuudha. In hojjettu mana jechuun Itoophiyaatti mana namaatu tokko qacaramne in hojjennaa qacaramne hojjechuu hin barbaanna. Yoo rakkinni akkamii nutti baay'ate durii gisee baadiyyaa jechuudha yeroo warri baadiyyaarra jirru Addis Ababa waan guddaatti waan lakkoofnuufi bakka barumsa isaa faadhiisanii warri Finfinneetti galan mana namaatti Finfinneetti galan faa jiru jechuudha. Otoo hin beekin jechuudha. Otoo hin beekin. Har'a garuu dhaloonni hin beekne hin jiru jechuudha.
dhaloonni hin beekne hin jiru. Mana namaa tole jedhaniin galan rakkinni guddaa yoo isaan mudateen alatti barumsa yoo hin qabaanne gargaarsa yoo hin qabaanne yookaan maatii yoo hin qabaanne dirqama yoo ta'een alatti nama mana namaa galee hojjechuu fedhu hin jiru jechuudha Itoophiyaa keessatti. Garuu immoo biyya ormaa kanatti immoo akkamitti yaanee akka dhufnu tokkoon keenya hin beekna. Sababbiin isaa mana namaa keessa hojjechuun jaalatame otoo hin taane horiin inni argamsiisu waan beeknuufi horiin kun otoo Itoophiyaa keessatti argame Itoophiyaatti iyyuu galleen hojjenna turre jechuudha. Garuu immoo horiin amma asitti argannu kun biyya keessattis hin argannu waan ta'eef hin hojjennu tole jennee hin hojjennu jechuudha. Akkasuma jalqaba gaafa biyya ormaa kana dhufnu akkana akka ta'eef nuuf hin galle jechuudha. Isuma dhugu. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u akkana akka ta'eef nuuf hin galle jechuudha. Eeganoo galee immoo hojii dhennee mi'eeffannee si'a meeqa kan deddeebinus immoo hin jirre jechuudha. Garuu kana keessatti jechuudha gad of deebifnee hojjenna jennee afaan guunnee dubbachuu hin dandeenyu. Sababbiin isaa gad of deebifnee hojjechuu hin jaallanna otoo ta'e jechuudha. Birrii 200, 300, 400 otoo of harkaa qabnu isaan kaan goone biyya keessatti hojii xiqqoorra kaanee hojjechuun barbaanna. Kaleessa otoon 10,000 qabaadhe, otoon 20,000 qabaadhe, kanan godha jennee warri karoorsinu sun jechuudha. Ara garuu 400, 500 harkatti baannee waanumti nuti goonu kan nu harkaa badu jira jechuudha. Waanuma goonu kan wallaalu nu harkaa bada jira jechuudha. Sababbiin isaa maal hojjetti birriin tun jenna. Gaddeebinee waan xiqqoorraa kaanee hojjechuun feenu waan ta'eef. Argitanii obboloota kun. Namni jalqaba waan guddaa harkaan qabachuun dura gad of deebisuu qaba. Waan xiqqaarraa eegaluu qaba. Fuudhanii otoo waan guddaa nutti kennanii akka itti qabnu hin beeknu obboloota kun. Iddoo ulfinaa, iddoo guddaan ga'uun dura gadi deebi'uun, salphachuun, arrafamuun, gidirfamuun, beela'uun waan baay'eetu jira obboloota kun. Waan baay'eetu jira jechuudha. Biyya Arabaa kana keessatti warri milkaan warra akkamiitu obboloota kun biyya Arabaa kana dhufe warri milkaan biyya keenyatti shunkurtii fa'aa gunnutee warra nagadan, warra mana namaa galan, warra bakka qansiraafa warra hojjetan akkamitti warra maatiin nu barsiisuu finxaaxaa gara biyya ormaa kana dhufne har'a kuma meeqatu of harkaa qabnu akka itti hojjennu hin beeknu jechuudha. Akka itti hojjennu hin beeknu. Sababbiin isaa hin agarre kaakalee. Obboleettiin tokko waggaa 2 qofa biyya Arabaa kana galtee mana shaayii kan bante jirti jechuudha. Mana muka suphuu. Akkam ogeetti jechuudha. Waggaa 2 qofa hojjette. Micayyoon sun jalqaba bunaaf shaayii karaa irratti gurgurti turte jechuudha obboloota kun. Karaa irra zoortetu bunaaf shaayii gurgurti. Namni gaafa birrii faayidaa birrii fi akkasuma birriin akkamitti akka dhufu gaafa beeku dhugaan isiniin jedha obboloota koo. Namni sun eebbifamaadha jechuudha. Eebbifamaadha. Warri biyya Arabaa kana keessatti waggaa 6 waggaa 7 hojjennu dhugaa waaqayyoomti nu gargaara. Waaqayyoomti kisaara nu godhin dhugaa. Waaqayyoomti kisaara nu godhin jechuudha. Namni waan xiqqoo yoo baay'isuu beeke waan guddaas baay'isuu kan danda'u. Namni waan xiqqoo otoo hin baay'isin nama fakkeenyaaf 2 baay'isuu 2 4 ta'uu otoo hin beekin 4 baay'isuu 4 meeqatu jedhanii deebisuu danda'a. Deebisuu hin danda'u. Sababbiin isaa 2 baay'isuu 2tu hin beekne kan namni kun jechuudha. Kanaaf birrii 10 baay'ifnee irratti daballee birrii 15 birrii 20 gochuu hin dandeenyu yoo ta'e birrii 100 otoo nutti kennanii maal waan goonu isinitti fakkaata. Isa dhugaan ofirratti waan nan argeef jechuudha obboloota koo. Kanaaf waan guddaa bira ga'u akkuma yoo barbaanne tokkoffaa gadi jechuu qabna. Faarfataa ija qabu, lallabaa ija qabu. Raajii ija qabuu barbaanne gad of deebifne namnis yoo nu arrabse hamaa gaariidhaan mo'a isa nu abaaru eebbisa dhalootaaf ulfina laachaa waaqayyoon ofirratti sodaachaa soomaa kadhachaa yoo ta'e malee lafaan nan ga'inaa harkaan nan tuqinaa jechaa daratii dhiibne tuffachaa bakka of tuulummaadhaan hin taataanan wanti nuti harkaan qabannu hin jiru qilleensarraan kan hafe jechuudha. Qilleensarraan kan hafe namni of tuttuulu namni gad of deebisuu hin jaallanne obboloota koo dhumni isaa jechuudha qilleensa galfata wanti inni galfatu tokkoyyuu hin jiru jechuudha.
Kanaafi waaqayyo anaafis haa gargaaru iddoo guddaa ga'uu barbaanna yoo ta'e waan guddaa harkaan qabachuu barbaanna yoo ta'e waan ija qabu waan dhalootaaf ta'u waan nuuf ta'u waan borii keenyaaf ta'u harkaan qabanna yoo ta'e obboloota koo waan bakka gad of deebifnee waan xiqqoorra eegaluu qabna jechuudha waan xiqqoorra eegaluu qabna sababbiin isaa waan xiqqoo sana hotuu akka gara itti galchan hin beekini dur jechuudha gaafa nutus dur jenna. Gaafa hodhaa hodhinu hin beektu miti hodhaa gaafa hodhinu harka shaakalchiifachuudhaaf harka keenya hiikuudhaaf jechuudha xiqqisheechinee hodhaa hin hodhina jechuudha hodhinee raawwanneetu sana booda gumna harkatti sukkuummanne sababbiin isaa maalidha yoo jedhanii yaani harka hiikkachuudhaaf jedhan ammasiin hodhinaa ammasiin gumne harkatti sukkuummanna turre jechuudha harka namaa hiika waan jedhaniif jechuudha sana booda immoo maal godhaa hin hodhineetuma gundoo guddaa isaa hodhinee miidhagsinee lafa goona jechuudha. Kanaaf yeroodhuma tokko waan miidhagaa tokko waan ija qabu tokko waan firii qabu tokko dhaloota biraanis ga'uu hin dandeenyu ofii keenya jireenya keenya irrattis moosisuu hin dandeenyu jechuudha yeroodhuma tokko wanti danda'amu hin jiru wanti hundinuu adeemsa qaba jalqabni namaa yoo xiqqaa ta'e dhumni namaa guddaa ta'a jechuudha obboloota koo kanaaf gooftaan koo isin haa eebbisu eebbifama gad of deebisuudhaan akka deddeebinu waaqayyo anaaf isin haa gargaaru gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan gad of deebisee abbaaf abboomamee fi abbaan immoo ulfina guddaa of biratti isaaf kenne jechuudha. Kanaaf anarraa baraadhe miti anuu garraamidha kanan gad of deebise akkuma jedhe Yesuus garraamummaadha yoo gad of hin deebisiin dhugaadha moo'icha Yesuus gad of deebisuu isaatiin moo'icha argate jechuudha. Moo'icha argate. Kanaaf yoo nutis gad of hin deebisiin moo'ichi nuti argannu hin jiru jechuudha obboloota koo. Warri of deddeebi'an warri of tuttulanii kufaati gadhee kufaniiru jechuudha. Kufaati gadhee. Kanaaf gooftaan isin haa eebbisu karaa hundumaanuu karaa ekonomiis haa ta'u karaa fuura karaa foonii karaa gaa'ilaa karaa kamiiniyyuu waan hunduma dura gad of deebisuun hin barbaachisa obboloota koo. Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifama dogongora yoon qabaadhe dhiifama naa godha isiniin jechuun jaaladha. Waan tokko kanan taazzabe keessa jechuudha obboloota koo. Social media kanarratti yookaan ashaangulliitu bochuu yookaan immoo taambalii fuuldura godhan kana waan nama gaddisiisu waan nama bochisu oduu goddaa yoo ta'e malee namni ilaaluun hin jiru jechuudha YouTube. Kanaaf yeroo inni YouTube kana post godhu taambalii isaa jechuudha isa fuuldura taa'u suura bochuu suura wayyoo nama jechisiisu nurra godha jechuudha. Yeroon geessinii dhiisu ammam akka dhaggeeffatamu guyyaa borii nan ilaala jechuudha. Gooftaan koo isin haa eebbisu eebbifamaa isiniin jechuun jaaladha obboloota koo waaqayyo boo'ichaaf gaddi nurraa dabarse warra kolfan warra gammadan nu haa taasisu ayyaanni isiniif haa baay'atu shaaloom.